Dhuga baatiin itti aansuudhaan dhaggeeffannu barsiisawwan isaatiin akkasumas hojii wangeelaa ayyaana Waaqayyoo isaa kenneen mootummaa Waaqayyoo bal'isaa kan ture dhuga baatii Jeesii Dubbitant. Dhuga baatii isaa kanarratti wanta samii deemee arge ifaan ifatti dubbata. Lafarra yeroo jiranitti namoota gurguddoo namoota Waaqayyoo kan turan akka Abrahaamii fi akka mootii Daawit kan turan namoota akkasii kana argateera. Daawwannaa kana hunda booddees sababni inni guddaan gara iddoo kanaa dhufeef sababa isa kanas innumti Yesuus Kiristoos ofii isaatiitti hima. Sababni inni mul'ata kana itti arge maalidha? Abrahaamii fi Daawit faa yoo argu maal isaan gaafate? Dhuga baatii Jeesii Amaariffa irraa gara Oromiffaatti hiikuudhaan haala ittaanee jiruun isiniif dhiyeessina. Hordofaa. Wanti kun kan ta'e akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1988. Dhugaadha, namoonni baay'een kitaaba irratti maxxansee akkan baasuuf na gaafataniiru. Ani garuu wanta kanan dubbadhe yeroo 3 qofa ture. Lamaan saatuu TV show irrattan dubbadhe. Barteen kunis anaaf bartee ajaa'ibaa ture. Dhugaadha, kanaan dura karaa tokkoonis karaa biraanitis yeroo baay'ee Waaqayyoon natti mul'atee beeka. Keessattuu yeroo ijoollummaa kootti Waaqayyoon nan beeka. Yeroo daa'ummaa koottis wanti ani barbaadu Waaqayyo waliin haasa'uu akkan danda'udha. Afaan daa'imummaa kootinis yaa Waaqayyo ati dhuguma yoo jiraatte na dubbisi jedheen kadhadhe. Garuu immoo Waaqayyo baroota ijoollummaa kootitti raawwatee nan qaanessine. Egaa wanti kunis kan ta'e bara 1988 Maagooliyaa Arkistan kan jedhamu giddugala kiristaanaa keessatti ture. Iddoo sanarrattis konfiraansiin guyyaa 4 qophaa'ee sanbatarraa hanga roobititti dubbii sagalee Waaqayyoo akkan qooduuf waamameen ture. Humnii fi argamni Waaqayyoos yeroo itti turedha. Dhugaadha, yeroo sanaan duratti yeroo baay'ee ergamoonni naaf mul'atanii beeku. Guyyaa tokko siree koorra ciisee macaafa qulqulluu koo saaqee dubbisaa yeroon jirutti akka tasaa fuuldura koo ergamaan Waaqayyoo dhaabatee nan arge. Baay'ee nama naasisaa ture. Wantoonni akkasii kun anaaf waan haaraa miti. Wanta hundumaa caala garuu wantin ani barbaadu Yesuus Kiristoosin arguudha. Akkuma Waaqayyoo fi Abrahaam firoota kakuu akka ta'an, anis Yesuus waliin fira ta'uudhaaf baay'iseen hawwa. Maarree gara seenichaatti yeroon isiniif deebi'u, konfiraansiin kun ji'a hagayyaa keessa ture. Maarree lallaba guyyichaas ergan xumuree booddee baay'ee dadhabee waanan tureef nyaachistuu waldaa kiristaanaa ana waliin ture wajjiniin gara reesturaantii tokko nyaata nyaachuudhaaf deemne. Yeroon isaas lixaa ture. Nyaatas ajajnee teenyee haasawee galle. Garuu immoo yeroo kanatti taa'ee nyaata koo eeggachuu osoo hin taane battaluma sana deemee gara hoteelan keessa tureetti akkan deemuuf keessi koo na ajaja. Dhugaadha, namoota na bukkee turan fuulduratti nama naamusa hin qabne ta'ee akkan hin mul'anneef yaaleera. Garuu immoo wanti keessa kootti dhagahamaa jiru kun dhaabachuu hin dandeenye. Irra deddeebisee nyaata kana osoon hin nyaatin gara hoteela kootti akkan deemuuf natti himu. Karaa tokkoon nyaachistuuwwan na waliin turan mufachiisuu hin barbaanne. Karaa biraatiin immoo kanan amma nyaadhu kun laaqana kootis irbaata kootis ture. Beela'ee waanan jiruuf. Garuu immoo sagaleen keessa kootti dhagahamaa ture sun Waaqayyo biraa akka ta'e waanan beekeef kallattumaan nyaachistuu na waliin ture sanatti nan hima. Ammumaasii ka'ee gara hoteela kootti deemuun qaba jedheen itti hime. Namni kunis rifaatuudhaan hin dhukkubsatte moo rakkootu jira jedhee na gaafate. Garuu immoo keessa kootti wanti adda ta'e natti dhagahamaa akka jiruu fi gara kutaa kootii deemuun akkanarra jiru itti himeen isaan dhiisee gara kutaa hoteela kootti nan deeme. Gara kutaa kootti seenee akka nan jeeqne kan jedhu milikkita balbala koo irratti nan fannise. Kana booddee wantan isinitti himu amanuun isinirraan eegamu. Garuu ani immoo Waaqayyo isa jiraataa fuulduratti dhugaa fi dhugaa qofan dubbachaa jira. Milikkita akka na hin jeeqne jedhu sana balbala koo irratti ergan fannisee booddee
jilbiinfadhee kadhachuun eegale. Siree koo bukkeettis jilbiinfadhee yeroon kadhachaa turetti sagalee bubbee ulfaataa kan fakkaatu waan gurra koo irratti bubbisaa jiru amma natti fakkaatutti sagaleen humni qabeessi akkasii natti dhagahame. Fooniin haa ta'u hafuuraan naaf hin galle. Garuu immoo iddoon ani jilbiinfadhee kadhachaa jiru irratti katasaa akka nama tubboodhaan harkifamaa jiru fakkaatu gara oliin harkifame. Sagalee rifaatus dhageessisuun eegale. Akka nama hafuura baafachuun itti hir'ate. Ariitiin ittiin adeemaa tures ibsuudhaaf kan baay'ee ulfaatudha. Gara oliitti harkifamuu koo gidduutti dhaabeen akka waan nama liiftiidhaan ol ba'uu fakkaatu tokko keessan seene. Kana booddees kanan dura isinitti hime ergamaan waggaa 4 dura arge tokko fuuldura koo dhaabatee nan arge. Akkas jedhees natti hime. Har'a waaqa kee waliin beellama qabdaa naan jedhe. Anis wanti kun waan akkamiiti jedhee rifaatuudhaa fi miira bitaa namatti galeen iddoo liiftii fakkaatu sana keessaa nan ba'e. Garuu immoo kanaa booda wantin arge ibsuun baay'isee natti ulfaata. Garuu immoo kanan amma isiniif ibsu caala dachaa 2 baay'isee miidhagaadha. Baroota jireenya kootiitiin iddoo akkasii miidhagaa fi bareedaa kana argee hin beeku. Halluuwwan akkamii akka qabu isin hubachiisuun natti ulfaata. Garuu immoo halluuwwan kanaan dura ijji namaa hin argin halluuwwan baay'ee bareedoo turan. Miidhagina kanas ergan argee booddee jechi jalqabaa afaan kootii bahe. Waaqayyoof galanni haa ta'u, oo haaleluuyaa kan jedhu jechi akkasii akkuma afaan koo keessaa baheen ergamichis itti fufuudhaan waaqayyo guddaadha jechuudhaan sagalee baay'ee sodaachisaa baasuu eegale. Kana booddees dabareedhaan waaqayyoon galateeffachuu itti fufne. Tarii iddoo kana yoo argitan malee na hubachuu hin dandeessan. Itti aansuudhaanis sammuu kootitti kanan yaadaa ture duuka buutuu Yesuus Kiristoosii kan ture Phexros waanan argadhu natti fakkaatee yaadeen ture. Garuu immoo kan fuuldura koo ture kan dheerate tokkoo fi gateettiinsaa kan bal'ate jalqaba umrii waggaa 30 keessatti kan argamu namni jabaan tokko fuuldura kootiin dhufee jeesi nagaan siif haa ta'u jedhee natti dubbate. Anis nagaa koo nan dhiyeesseef. Itti aansuudhaanis dhoobatteertaa jedhee na gaafate. Anis kolfaa eeyyeen ergan jedheeni booddee waancaa warqee fakkaatu tokkoon bishaanitti naqee naaf kenne. Anis raajeffachuudhaan ati eenyudhaa jedheen isa gaafadhe. Innis ani Abrahaam abbaa keetii naan jedhe. Baay'ee waan nama gammachiisu of keessaa qaba. Jalqaba dhugaadhaa Phexros balbala irratti eegeen ture. Garuu immoo jalqaba kan na argate abbaa keenya Abrahaam ture. Itti aansuudhaanis har'a beellama guddaa qabda. Teessoo waaqayyoo fuulduratti dhiyaattaa naan jedhe. Na waliin kootu naan jedhe. Anis isa waliin adeemuu ittan fufe. Yeroo sanatti iddoo sana daawwachaan ture. Bareedina iddoo sanaa laalee xumuruu hin dandeenye. Ani Abrahaamii fi ergamaan deemuu eegalle. Dhugaadhaa ergamaan nu waliin ture sun koochoo hin qabu ture. Garuu immoo ergamoonni koochoo qaban kan biraas baay'eetu jiru. Yeroo deemaa jirru kanatti fooliin baay'ee nama hawwatu tokko funyaan koo keessa seene. Fooliin kun ani yeroon iddoo kana dhufeetii eegalee jira. Fooliin kunis foolii gaarii waaqayyooti. Foolii kana kallattii hundumaanuu yoo deemtan waan isinitti dhiyaatee jiru fakkaata. Fooliin isaas kanaan dura fuuffadhee hin beekne foolii adda ta'edha. Foolii gaariin waaqayyoos qilleessa sana hundumaa guuteera. Halluuwwan hundumtuu baay'ee miidhagu. Irraa hamma jalaatti halluudhaan kan bareedaniif kan miidhaganidha. Gara gadiittis yoon gadi jedhee ilaalu lafa irra abaaboowwan jiru. Anis isaan irra hin dhaabadhu jedheen dhaabadhe. Garuu immoo abbaan keenya Abrahaam na waliin ture sun gara isaa akkan dhaquuf harka isaatiin milikkita natti argisiise. Laftis guutummaadhaan abaaboodhaan kan guutame waan tureef irra dhaabachuu dhiisuun hin danda'amu ture. Maarree ija jabinaan abaaboowwan kana yeroon irra dhaabadhu abaaboowwan sun iddoo isaaniitirraa hin dhabamne. Garuu immoo miillota koo keessan adeemuu eegalan. Yeroon kana argus yeroo sanatti baay'ee na gammachiise.
Nan beeka waan kana isin hubachiisuudhaaf baay'ee nama rakkisa. Namoonni baay'een waan kana yeroon itti himu amanuudhaaf waan itti ulfaatuuf amanuu dhiisuu hin filatu. Wanti nama ajaa'ibu inni biraa abaaboowwan san yeroon ani bira darbee adeemu akka nama morma qabuutti garagalanii na ilaaluu turan. Waaqayyo dinqiidha. Waan kana qofa arguunuu hagam nama gammachiisa. Wanta kana hunduma gidduutti waan nama kofalchiisu tokkon arge. Ani kanan ittiin dhufe waan liiftii fakkaatu sana keessaa namni tokko hin ba'e. Iyyeen naaf ta'eera, naaf milkaa'eera, gochuu danda'eera jechaa gammachuudhaan burraaqaa gara lafaatti jilbiinfatee sagade. Maal akka ta'ee fi eenyu akka ta'e wanti ani beeku hin jiru. Namichi garuu humnaa ol gammadee ture. Namni kun haaraa gara nama mootummaa Waaqayyootti gale fakkaata. Anis miidhagina kana argee xumuruu hin dandeenyen ture. Naanna'aas hamma humna kootiif danda'ame ilaaluudhaaf yaaleera. Warri na waliin turanis na dhiibaa na adeemsisu. Yeroo adeemaa jirru kanattis waan tokko nan hubadhe. Anis ergamaanis Abrahaamis wantoonni iddoo sana turan hundumtuu waan gaaddidduu jedhaman hin qaban. Maarree wanti kunis na dinqisiisee maaliif nuti gaaddidduu hin qabnu jedheen gaafadhe. Itti aansuudhaanis ergamaanis Waaqayyo ifadha. Dukkana kan jedhamu iddoo kanarra hin jiru. Ifa Waaqayyootii ol kan ta'es iddoo kanarra hin jiru jedhee natti hime. Anis baay'een dinqisiifadhe. Imala keenyas ittuma fufne. Sana booddees daa'imman babbareedan yeroo isaan muuziqaa taphatan nan arge. Anis daa'imman kana arguudhaaf nan si'aa'e. Dhaabadhee isaan ilaaluudhaafis yeroon barbaadutti ergamaan sun na dhibee arra beellamaa akkan qabu na yaadachiise. Daandii nuti irra deemaa turres namoota kaabbaa ulfina isaa waliin uffatanii jiran nan arge. Warri kun immoo gaawanii uffataniiru. Namoonni kunis abaaboo gannatii keessa jiran sana dhaqanii fuuffachaa turan. Anis keessa kootti macaafa Isaayyaas boqonnaa 61 lakkoofsa 10 irra isa jiru nan yaadadhe. Ani Waaqayyotti guddisee nan gammada. Lubbuun koos Waaqayyotti in ililchiti. Akkuma dhirsi misirroo akka lubaatti shaashii itti maratutti, akkuma misirroonnis mi'a miidhaginaa naqattutti, akkuma inni uffata fayyinaa anatti uffiseera. Qoloo qajeelummaatiinis na gonfeera. Akkuma lafti sanyii biqilchitu, iddoon dhaabaas wanta isa keessatti facaafame magarsitu, akkuma Waaqayyo Gooftaan qajeelummaanii fi galanni afaan saba lafa irraa hundumaa keessaa akka dhaga'amu in godha jedhee dubbata. Anis ergamaa sana akkas jedheen gaafadhe. Maaliif isaan tokko tokko gaawanii uffatan? Isaan kun immoo kaabbaa ulfinaa maaliif uffatan? Itti aansuudhaanis ergamichi akkas naan jedhe. Hubattee namoonni tokko tokko Waaqayyoon jireenya isaanii guutuu miti kan tajaajilan. Garuu immoo Waaqayyo abbaa araaraati. Warri kaabbaa ulfinaa fi gonfoo godhatan garuu Waaqayyoon jireenya isaanii jalqabaa amma xumuraatti warra Waaqayyoon tajaajilanidha. Isaanis teessoo Waaqayyoo ilaaluudhaaf warra gahanidha. Namni hundumtuu yeroo lafarra jirutti walqixxee Waaqayyoon hin tajaajille. Namni hundumtuu samii irratti iddoo akka walii yookaan iddoo wal fakkaataa hin qabaatu. Yeroon kana dhagahee bahus nama diimaa qallaa ta'ee areeda qabu tokko yeroo bahu nan arge. Yeroo kanatti namoonni naannoo koo turan sun hin dhufaa jira jedhanii husisuu jalqaban. Ani immoo yeroo sanatti eenyu akka ta'e hin barreen ture. Uffannaan isaas uffannaa nama kamiitinuu ol kan ta'edha. Dhugaadhaa uffannaa inni uffatee ture sana ibsuun natti ulfaata. Isa Abrahaam uffatee ture sana yoon argu namni waan akka isaa uffatee iddoo san jira jedhee yaanneen ture. Haa ta'u malee namni kun uffannaa Abrahaam dachaa lama kan ta'edha kan inni uffatee jira. Hidhannaa dugdaa warqeedhaan hojjetames qaba. Moggaawwan miiliyoona ta'anis gara isaatti waan ifanii calaqqisan fakkaatu. Cararii fi calaqqisuun yookaan ifti isa keessaa bahu nama naasisa. Yeroon isa laalutti waan gara koo dhufaa jiru fakkaata. Yeroo inni gara koo dhufaa jiruttis dhaabachuun natti ulfaate. Namni kamiyyuu naannoo isaatirra dhaabachuu hin danda'u ture.
Akkuma inni dhufeenis dandamachuun natti ulfaatee fuuldura kootiin nan kufe. Attis nan kufe. Namni kunis yeroon miila isaa jalatti gadi kufe kanatti inni Iyyesuus Kiristoos akka ta'e nan beeke. Miilawwan isaatirras uraa gurguddaatu jira. Gurguddaa turanis. Yeroo inni lafarra turetti mismaariiwwan keessa lixanii turanidha. Kana booddees gateettii koo na qabe. Yoon kana isinitti himu miirri sun ammayyuu natti dhagahamee baay'ee gammadeen jira. Iyyesuus yeroo dhufu miirri jiru sun kan dagatamu miti. Kana booddees achii na kaasee gara iddoo kanaa kanan si fideef waan tokko sitti himuufanii naan jedhe. Yoon ol jedhus fuula isaa keessaa carariin ifaa hin baa ture. Bareedina isaatis afaan namaatiin ibsuudhaaf baay'ee ulfaata. Rifeensa bareedaa halluun isaa bunnii ta'es qaba. Bareedinni Iyyesuus dhuma hin qabu. Akkuma gara koo ilaaleen keessa kootii fi waan keessa koo jiru qoree waan argu fakkaata. Bareedinni isaas nama naasisa. Surra qabeessa kan ta'e Waaqni keenya Iyyesuus Kiristoos waan tokko natti dubbate. Gara iddoo kanaa akka dhuftu kanan si taasiseef sababa tokko qofaaf. Innis immoo deebitee deemtee ani dhufaa akkan jiru ijoollee kootti naaf himi jedhee natti hime. Dhugaadha yeroo sanatti mul'ata haaraa yookaan waanan ani argee hin beekne natti argisiisuuf natti fakkaatee ture. Garuu immoo waan tokko qofa kan inni natti hime. Nan dhufa jedhiin naan jedhe. Anis iddoo sanarra ta'ee Iyyesuus akka ati dhuftu hin beeknaam jedheen itti hime. Innis namoonni baay'een dagataniiru. Deemiitii akkan dhufaa jiru itti himi naan jedhe. Gara nama jalqabaa argee areeda isaa diimaa nama qallaan arge sanatti milikkita natti argisiise. Inni achi jiru sun Daawit isa mooticha sana. Innis iddoo isaa sitti argisiisa jechuudhaan harka isaatiin milikkita natti argisiise. Yeroo inni kana dubbachaa tures ijoolleen daa'imman xixiqqoon fiigaa dhufanii gara Iyyesuus dhufuudhaan yeroo isaa hammatanii fi faarfachaas turan. Daa'imman Iyyesuusiif jaalala abbaa adda ta'e qabuuf. Battaluma sanattis wangeela Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 14 irra kan jiru nan yaadadha. Iyyesuus immoo lakkisaa mucoolii isaa gara koo akka dhufaniif isaan hin dhoowwinaa. Mootummaan Waaqayyoo warra akka isaaniitiif hin ta'a jedhe. Tarii haadholiin ulfa buusistan yoo jiraattan isin daa'ima keessan barbaaduu dhiisuu dandeessu. Waaqayyo garuu cimsee isaan barbaada. Tarii daa'imman isin qabdan kan isin jalaa bu'e yoo jiraattan isaan mootummaa Waaqayyoo keessa jiru. Amma iddoo teessoo Waaqayyootti dhiyaachaa dhufneenis argamni Waaqayyoo baay'ee nutti ulfaachaa dhufe. Dandamachuus hin dandeenyeen ture. Ulfinni humna qabeessi iddoo teessoo Waaqayyoo bira jira. Ergamaan ana waliin ture sunis firii tokko akka nyaadhuuf naaf kenne. Firiin kunis hamma ta'e dandamachuu akkan danda'uuf akka na gargaaru naaf ibse. Wanti teessoo Waaqayyoo biraa ba'u hundumtuu kan ulfina qabu ture. Humni isaatis tokkoon isaa eenyummaa Waaqayyoo kan of keessatti qabate ture. Ergamoonni teessoo Waaqayyootti naanna'anii qulqulluu 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 jedhu. Garuu immoo jalqaba naanna'anii yoo deebi'an akka haaraatti akka waan kanaan dura arganii hin beekneetti ulfina Waaqayyoo fi eenyummaa isaa irra deebi'anii argu. Waan tokkos nan hubadhe. Ulfinnii fi kabaja Waaqayyoo biraa bahan keessaa inni tokko lubbuu haaraa booji'uudhaaf kan ergaman turan. Akka rasaasaas darbamanii deemuudhaan lubbuu baay'ee booji'uudhaan deebi'u. Ammas ergan firii sana nyaadhee boodee sirriitti ilaaluu hin dandeenye. Humni isaa maal wajjinuu waliin madaalu. Anis erga waan kana argee booddee waanan itti gaabbu tokko gaafii nama kofalchiisuun gaafadhe. Anis naanna'ee gara ergamaa na waliin ture sanatti hafuurri qulqulluun eessa jiraa jedheen gaafadhe. Ergamichis sagalee tasgabbaa'aadhaan lafarra jiraa naan jedhe. Dhugaadha gaafii sana gaafachuu kootti baay'ee gaddeera. Sababni isaas deebiin ani baruu qabudha. Samii irratti wanni na ajaa'ibe inni tokko haalli teessuma isaa haala lafa teessuma waliin wal fakkaata. Kana waliinis Daawit waan tureef isan gaafadhe. Iddoon kuni bar
lafa waliin waan wal fakkaatu qabaan jedheen. Innis immoo lafti garagaltoo waaqaatii yookaan samiitii naan jedhe. Karaa keenyas akkuma itti fufneen iddoo bareedaa tokko irratti namni tokko daa'imman gara 10tti siqan tokko yeroo barsiisaa jiruun arge. Darbaas osoo jirru Jeesii nagaan siif haa ta'u naan jedhe. Anis nagaa koo dhiyeessuudhaan ati eenyuun jedheen. Innis ani Phaawulos naan jedhe. Lafa irratti wangeela akkamittiin barsiisaa jiru jedhee na gaafate. Anis wangeela ati barreessite sana utuun hin dogoggorsin, utuun hin jal'isin akkasumattan barsiisaa jiraan jedhee itti hime. Ammas karaa keenya itti fufne. Maatiin tokkos bashannanaaf waan ba'aa jiru fakkaata. Karaa irrattis na arganii nu waliin deemuu barbaaddaa naan jedhan. Garuu immoo ergamaan na waliin ture sun lakki hin ta'u beellama qabaa jedhe. Ergamaanis akkas jechuudhaan natti hime. Maatiin kun yeroo lafarra jiranitti bakkuma tokkotti balaa konkolaataatiin du'an. Garuu immoo abbaan araaraa araara godhee fi gara iddoo kanaa dhufuu danda'an. Ergan kana dhaga'ee booddees karaa keenya ittuma fufne. Kana booddee fuuldura kootti baay'ee guddaa kan ta'e teessoowwan 24 arge. Teessoowwan 24 kun kan jaarsolii 24 akka ta'e nan hubadhe. Garuu immoo teessoowwan haa jiraatan malee jaarsoliiwwan iddoo sanarra hin turre. Kanaafuu ergamaa na bira ture sana nan gaafadhe. Jaarsoliin 24 eessa deeman jedheen gaafadhe. Ergamichis isaan tajaajiltoota akka ta'anii fi iddoo garaa garaarra deemuudhaan akka tajaajilan, akka lallaban, akkasumas akka barsiisan natti hime. Hojii baay'ees akka qaban natti hime. Naannoo sanarras daa'imman baay'eetu jira. Anis waan tokkoon hubadhe. Irratti na dhaggeeffadhaa. Daa'imman xixiqqoo yookaan osoo hin dhalatin ulfatti kan isin jalaa buhe yoo jiraattan qalbeeffattanii akka na dhaggeeffattanan barbaada. Daa'imni tokko akkuma dhalate yookaan waggaa tokko waggaa 2 ta'ee yoo du'e kallattumaan gara samii dhufa. Adeemsa yeroo keessattis waa'ee Waaqayyoo fi eenyummaa isaa hin barata. Haati isaa fi abbaan isaa kan lafarra jiran yeroo inni dhalate eegalee kan guddatanii fi kan jiraatan, kana booddees immoo daa'imni inni samiirra jiru sunis akkasumatti umriin isaa dabalaa deema. Wanti inni baratus akkuma sanatti. Garuu immoo daa'imti tokko erga dhalate yookaan immoo umrii isaa tokkorratti osoo du'e haati isaa yookaan abbaa isaa gara samii yoo deebi'anii dhufan daa'ima san kan barsiisu yookaan haadha isaa yookaan immoo abbaadhuma isaati. Mul'ata kana ergan argee booddee torbee tokkoof nama tokkotti iyyuu hin dubbanne. Tarii mul'ata isaa akkanaa kana osoo hin dubbadhee namoonni Jeesiin maraateera jedhanii yaaduu danda'u. Garuu immoo torbee sanatti haadha manaa koo keetii nan waamu. Teessisees amma waantan sitti himu gurra kee kenni dhaggeeffadhu. Yeroon ani sitti himus keessa keetti hafuurri qulqulluun akkasii ibsuu fi akkasitti himuuf kadhadhuun jedheen. Dhugaadhaa haadha manaa koottis akkan himu kan na taasise waan tokkodha. Waan kana dubbachuu koo sa'aatii 2 duratti obboleewwan haadha manaa kootii dhufanii turan. Obboleettiin haadha manaa koos akkas jettee dubbatte. Kaleessa galgala abjuudhaan samii ta'een ijoolleewwan koo arfan waliin abjuun argee jette. Ijoolleen ani qabu 3 malee 4 miti. Akkamittan abjuu kanarratti ijoollee 4 argee jettee dubbatte. Anis mul'atan arge sana yaadadheen dogoggorteetta daa'ima 4 qabdaan jedheen. Daqiiqaa muraasaaf erga waliin mormine booddee daa'ima ishee hangafa jalqabaatiin dura daa'imti jalaa bu'ee ture akka jiru nan yaadachiise. Mucaan sunis haati isaa kun amma dhuftutti eegaa ture. Dhuga baatii kana dubbachuun kunis jaalladhee osoo hin taane Iyyasuus Kiristoos waan tokko na akeekkachiiseera. Innis immoo ijoollee isaatiif dhufaa akka jiru akkan himuufi. Samiirra isa jiru waan tokko argeen ture. Mootummaa Waaqayyoo keessa girrigirrii baay'eetu jira. Akkuma wanti tokko ta'uudhaaf waan jiru fakkaatutti girrigirrii baay'ee ulfaataa tokkotu jira. Sochiiwwan hundumtuu kan isaan dubbatan Iyyasuus Kiristoos akka dhufuuf nuti namoota qophoofne akka taanuudhaafi. Samiin qophii ulfaataarra jira. Iyyasuus Kiristoos waan biraa homaa naan hin jenne.
garuu immoo dhufaan jiraa naan jedhe. Samii keessatti nama biraa namoota baay'ee argeen jira. Fakkeenyaaf kan akka Musee, dhugaadha isa immoo fageenyarraan arge. Garuu immoo miidhagaa ture. Wanti haasofnes hin jiru. Namoota tokko surraa isaanii fi ulfina isaaniitirraa kan ka'e isaan baruu dandeessu. Namoonni tokkoon isaanii samii keessatti sadarkaa garaagaraa qabu. Inni tokko isa kaanirra hin caala. Wanti nama gammachiisu garuu iddoo sanarra hinaaffaa kan jedhamu hin jiru. Kan biraa kanan argadhe Yoonaas ture. Nagaa na gaafate. Wanti nama ajaa'ibu immoo warri na argan hundumtuu maqaa koo hin beekuu turan. Hundumti isaanii yoo na argan maqaa koo isa duraatiin na waamu. Waan kana yoon dubbadhu raawwadhee waa'ee mootummaa Waaqayyoo nan dubbadha jedhee hin yaanne. Garuu immoo gara iddoo kanaa dhufaa yeroon jiruttidha Waaqayyo karaa irratti kan natti dubbate. Wanta argite sana itti himi jedhee na beeksiseera. Dhuga baatii kanas dubbachuudhaaf baay'ee natti ulfaatee ture. Sababni isaas namoonni baay'een hamma guyyaa har'aatti iyyuu inni maraataadha jedhanii waan yaadaniif. Garuu immoo hiriyaa koo tokko waliin yoon mari'adhu gargaarsa hafuura Waaqayyootiin qofa akkan dubbadhuuf na gorseera. Immoo warri kana dhaggeeffachaa jirtanii fi namni kun hibboo fi soba haasa'aa jira jettanii kan yaaddan yoo jiraattan maaliif akkas akka jettan hin beeku. Garuu immoo Seexanni iyyuu mataa isaatiin iddoon kun dhuguma jira jettanii akka isin yaaddan hin barbaadu. Wanta har'a dhageessan kanas tarii fudhachuu hin barbaadan yoo ta'e garuu irratti kadhadhaa. Hafuurri qulqulluun akka isiniif ibsuuf kadhadhaa. Murtoo keessanis cal jettanii fooniin osoo hin taane hafuuraan murteessuudhaaf yaalaa. Wanta kana murteessuu yoo barbaaddan yoo barbaaduu baattanis hafuuraan akka taatan isinan gorsa. Sagaleen Waaqayyoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 14:3 irratti akkas jedha. Yommuu dhaqee iddoo sana isiniif qopheessus iddoodhuma ani jiru isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufeetan gara kootti isin fudhadha. Innis immoo dhufaatii Yesuus Kiristoosiiti. Waaqayyo ergaa nana oolchee isinis oolchuun ittiin ulfaatu. Erga natti mul'isee isinittis hin mul'isa. Tarii hidhaa keessa jirtan cubbuu irraa, sijaara aarsuu irraa, araada garaagaraa keessaa, hidhaa garaagaraa keessaas yeroo tokkoon ba'uu dhiisuu dandeessu. Wanta akkasii kana keessaa ba'uudhaaf harka Waaqayyoo qofatu barbaachisa. Tarii immoo ani waan kanaaf hin ga'u jettaniin yaadinaa. Garaagarummaa gidduu keenya lamaan jirus gara bukkeetti dhiisuudhaan dhufaatii Yesuus Kiristoosii hordofuu danda'uu qabna. Har'as borus yeroo hundumaa waa'ee dhufaatii Yesuus Kiristoos qofa haasofnu. Tarii garaagarummaan amantii keenyaa, lammummaa keenyaatii fi garaagarummaa nuti qabnus akka nuti walii hin galle nu taasisuu danda'u. Garuu immoo wanta tokkoon waliif galuu qabna. Yesuus Kiristoos deebi'ee lammaffaa in dhufa. Namoonni baay'een waa'ee ol fudhatamuu hin amanan. Anis fira tokko nan qabaa ture. Ol fudhatamuudhaan hin amanu nama jedhu. Garuu immoo namni ol fudhatamuudhaan hin amanu taanaan asuma lafa kanarratti hafa jechuudha. Lafa irratti hafuu hin barbaaddan taanaan isuma dhugaa ol fudhatamuudhaan amanuu qabdu. Si'oolii fi mootummaan Waaqayyoo hibboo miti. Namni erga du'ee booddee yookaan mootummaa Waaqayyoo yookaan immoo Si'ool gala. Yeroo waan kana yaannetti qoosaa akka hin taane nuuf gala. Waa'ee lubbuu badaniitiif garaa laafuu jalqabna. Waa'ee amantaatii fi dooktiriiwwan garaagaraa nuti dhimmamnuuf caalaa dhufaatiin Yesuus Kiristoosii fi fayyuun namootaa nu dhimma. Sagaleen Waaqayyoo macaafa faarfannaa Daawit boqonnaa 107 irraa akkas jedhee dubbata. Warri Waaqayyo fure, warri inni harka diinaa keessaas fure, warri inni biyya garaagaraatii, ba'a biiftuu fi lixa biiftuutii, gara bitaa fi gara mirgaatis walitti sassaabee galata isaa in hima. Waaqayyo erga isin fayyisee dirqama dubbachuu qabdu. Yesuus Kiristoos gara lafaa erga dhufee booddee nuun fudhachuu qofa osoo hin taane isa waliin baraa hanga bara baraatti tokkummaa taasifna. Tokkummaa addaan hin cinne Yesuus Kiristoos waliin.
Garuu immoo Gooftaa Yesuus Kiristoos kana gara lubbuu keessanii kan hin simanne yoo ta'e, gara sarara biraati kan isin deemtan. Jaalala guddaa waliin waan tokkoon isinitti hima. Amanuu keessanii fi amanuu dhiisuu keessan miti si'oolii fi mootummaa Waaqayyoo dhugaa fi soba kan taasisu. Tarii immoo Gooftaa kana fayyisaa lubbuu keessanii taasistanii yoo fudhachuu baattan, har'a yaamichan isiniif taasisa. Murtee kana yoo isin murteessitan gargaarsi Waaqa biraa isiniif ergama. Tarii ana waliin qaamaan wal agarreetis, tarii immoo wal ilaalleetis hin beeknu ta'a. Garuu immoo gara mootummaa Waaqayyoo dhuftu yoo ta'e, achitti wal argina. Wanti kun garuu ta'uu kan danda'u Gooftaa Iyyasuus Kiristoos akka fayyisaa lubbuu keessanitti yoo simattanii fi fudhattanidha. Kanaafuu namoonni murtee kana murteessitan ana waliin harka keessan ol kaastanii waliin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa, warra arra kana dhaga'aniif kan isaan dhaga'an amantiidhaan akka fudhataniif sin kadhadha. Cubbuu isaan hojjetan hundumaaf akka isaan dhiifama gootuuf sin kadhadha. Gara iddoo ati qopheessite iddoo miidhagaa sanatti akka dhufaniif malee utuu si hin barin gara si'oolitti akka isaan hin darbamneef sin kadhadha. Cubbuu isaanii dhiiga keetiin dhiqiif. Tarii cubbuu baay'ee hojjetaniiru ta'a. Ati garuu Waaqa araaraati. Dhiifama isaaniif godhi. Iyyasuus Kiristoos fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii haa fudhatan. Yaa Waaqayyo Abbaa, kan biraa immoo kanan kadhadhu tarii mana kee keessaa gara duubaatti warra deddeebi'aniif. Warri duubatti deebi'an hundumtuu gara mana keetti deebi'uun akka isaaniif ta'uuf, kakuu isaanii si waliin akka haaressaniif sin kadhadha. Namoota dhukkubsataniifis fayyinni akka ta'uuf sin kadhadha. Sababni isaas fayyin lubbuudhaanis fooniinis. Yeroo kanarraa eegalee dhibeen isaanirraa haa fagaatu. Warri dhaga'an hundumtuu akka fayyaniif sin kadhadha. Maqaa Iyyasuus Kiristoosiin Ameen. Gabaatiin kun jeesii dubbitantiin kan kenname yoo ta'u, tarii kadhannaa warri barbaadan yoo jiraattan koomentii irra nuuf kaa'a. Galatooma.